Haaloo akkam jirta fayyaa keetii jaalboonaa caalumaa nagumaa woboo zoonii giddu galeessa Oromiyaa. Jirraa galata rabbii nagumaa sunis. Fayyaadhaa walabummaan amiin amiin baga waliin jiraanne. Egaa walabummaa News Network yeroo baay'ee sagalee keessanii
isin jala deemee isin hordofaa. Mee jidduu kana immoo addaan turree jirra. Taateewwan gurguddaanis immoo ta'aa jira. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo maalirra akka jiruu fi biyyi kun garamitti akka deemaa jirtu sanirratti marii goona. Mee seensa keenyaaf akka nuu ta'utti mee akkamitti jirtu waraanni bilisummaa Oromoo jiddu galeessa keessatti argamu yeroo hedduu waraana eebbisiisee baasaa jira. Akkasumatti immoo injifannoolee gurguddaa galmeessiisaa jira. Hojiin diinaa immoo yeroo baay'ee waraanni kun akka hin jirretti akka waa tokko gochuu hin dandeenyetti kan isaan irraa haasaa jiran. Isin mee gama keessaniin akkaataa isaan isin yaada isin jirtanii fi bakka isaan itti yaadanii fi bakka uummanni Oromoo itti eegaa jiru baay'ee garaagara jira. Kana akkamitti ilaaltu mee yeroo isaanii waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru dhabamsiifnee shaneeni hanga xiqqoo jiraa kan isaan jedhanii haasaan kanaaf isin immoo waraana eebbisiisaa jirtu. Icciitii isaa maalii akkamitti warra mootummaa qawwee fi taankii fi akkasumatti dirooniin biyya hunkuraa jiru kana keessa dhaabbattanii waraana kana leenjistanii bobbaasaa jirtu. Mee kanarraa uummata Oromoo fi ibsa nu godhi jaalboona. Diinni keenya silaafuu isin gaariidha yookaan jirtu jedhee nu beessu. Ammoo mootummaan keessumaa mootummaa abbaa irree keessatti mootummaan Itoophiyaa mootummaa gita hin qabne sobaan sadarkaa tokkoffaa qabatee jirudha jechuudha. Maaf jennaan kaleessas balleessine irraa keessumaa mootummaan akka naannoo Oromiyaa jedhee waamu Shimallis Abdiisaa shanee xaraglee finne irraa afaan daa'imni dubbachuu hin dandeenye yeroo naasaa turetti jira. Xaraglee finne irraa gaafa isaan jedhan deebi'ee gurmuu waraana bilisummaa Oromoo babal'achuurraan sadarkaa gandaarraa darbee onoota yookaan aanaa keessatti loluun amma darbee sadarkaa godinaatti loluutti jira. Injiranii homaa gochuutti jiran kan jedhan yoo taate ragaa qabatamaa isaan irraa miti isin warri miidiyaa hawaasa bal'aa naannoo keessa jiraannu naannoo waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u golee Oromiyaa yookaan kutaalee Oromiyaa mara keessa gaafachuu dandeessan. Sirni mootummaa Itoophiyaa jira jedhanii kan odeessan handhuura Oromiyaa naannaa Finfinnee fi inni jira osoo hin taane bas qaamumaan agartee fooniin lubbuun jiraachuu isaanii kan ibsu malee sirnitti jiraachuu isaa osoo hin taane fooniin namoonni waan sana silaa deeggaran haji ta'e tokko naannaa Finfinnee irraan kan hafe lafti isaan jiran dachee Oromiyaa keessa jira jedhee ibsu tokkollee jiru. Maaf jennaan caasaa hin qaban, waajjira hin qaban, seellaan fayyaa hin jiru, manni barnootaa hin jiru, manni murtii hin jiru, namni gabaa bahee hin galu. Waan kanatu jira. Jiraachuu keenya ka agarsiisu garuu hojiidhaan malee oduudhaan miti nuti jirraa tarkaanfii guyyaatti fudhachaa jirra sana hawaasti ragaadha. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa lolli jiddugaleessa kana keessatti akkuma waraana leenjisaa jirtanis lola hamaatu gaggeeffamaa jira. Lola kana gubbaa irrattis injifannoo gurguddaa galmeessisaa jirtu. Keessattuu naannoo aanaa Cobii keessatti yeroo darbellee lola hamaatu gaggeeffamaa ture. Lola sanirratti injifannoo akkamiitu argamee naannoo san guutummaan guututti to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala oolee jira kan jedhamu hawaasarraa odeeffannoo argannee jirra. Isin akka waraana bilisummaa Oromootti maalirra jirtu lolli sun akkamitti xumura godhatee jira guutummaan guututti immoo ammallee gara fuulduraatti deemtanii waraanatti jirtan? Waraanni keenya guyyaatti eegodde osoo hin jedhin beelee osoo hin jedhin rakkoo qabsoo feetu hundumaa oksaan dandamatee sirna mootummaa waggaa 150 gadi ijaare hundeen buqqisee Oromiyaa walabaa ijaaruudhaaf guyyaatti socho'u jira. Keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessa keessa socho'u yookaan immoo handhuura Oromiyaa keessa socho'u aanaalee Kaachisi, Abuunaa, Ada'aa Meettaa, aanaa Cobii, aanaa Ilfataa, aanaa Amboo, Gaaqanyi, Jaajii akkasumas yookaan immoo Kaachisi Calliyaa jechuudha. Gaaqanyi kan warri jedhanii sana aanaalee kana keessatti ji'oota amma keessa jiru kana lola osoo walirraa hin kunne torban tokko guutuuf gaggeessaa ture injifannoo boonsaa galmeessaa ture jechuudha. Addatti aanaa Cobii keessa naannaa Gabaa Sanbataa, Mataqomaa, Yuuddoo, Dibboo Dachaa isaan kana keessatti waraana diishqaa isinaapara bireena meeshaa ammayyaa ta'e qabatee humna sila mootummaan qaba jedhee irra eeggatu kana fixuu cinaa darbee sadarkaa inni reeffa ittiin fudhanne dhorkuudhaan lafoota kaleessa sirna mootummaa kana jala turan bilisa baasee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jira jechuudha. Ingaddaa miidiyaa irratti haasaa turre OMN irraa wal dhaga'uu qabdan natti fakkaata. Aanaa Ilfataa keessatti guyyaa afuriif ture walirraa osoo hin tutiin aanaa Cobii irraa eegalee akkuma kallattiin sanaan aanaa Ilfataatti ta'e aanaa Ilfataa
keessa ganda ittisaa naannaa aanaa yookaan immoo ona bakkee kan jedhamtu achi qarree hubboo tulluu heroo gabaa musii somboo cittuu gandoota kana keessa naannessee guyyaa afurii fotoo walirraa hin kutiin lolota guddaa geggeessaa turuudhaaf injifannoo boonsaa galmeessee meeshaalee guddoo irraa boosee qabeenyata galii qabsoo bilisummaa Oromoo oolchee hedduu qabaa jechuudha sana miidiyaa irratti haasa'amaa ture. Akkasumaan walirraa osoo hin citiin aanaa amboo godina shawaa lixaa keessa ta'e aanaa amboo lafa godinarraa yookaan immoo magaalaa amboorraa kiiloomeetira 5 ta'an keessatti guyyaa kaleessaa harkaanfii hamaa fudhachuudhaan ooraalii tokko guutummaan guututti lubbuun tokko osoo nafiin barbadeessuun meeshaalee achirra turan galii moona qabsoo bilisummaa Oromoo oolchee ittuma bufee kaarraatti akka ture bikiitti akka ture har'a sa'aatii ganamaa jechuudha akka lakkoofsa biyya kanaatti barii isaa 11 irraa eegalee aga naannoo sa'a sadiitti lola gurguddaa yookaan hadhooftuu geggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo achuma aanaa amboo lafa bokkutulee jedhamuun beekamutti kaambii keessa seenuun kaambii ijaara shibootiin ijaarame diigee bukkuteessee itti seenee daaraa gochuudhaan injifannoo guddaa galmeessuun qabeenyota guddoo irraa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif godheeraa jechuudha. Lolli kun immoo hagamitti kan jedhu haga sirna mootummaa kanaan hundeen buqqifnee Oromiyaa walabaa ijaaruutti guyyaadha guyyaatti tarkaanfii fudhachuun daraan jabaatee kan itti fufu ta'uu ajajoonni ona sanarra jiran gad fageessanii dubbachaa jiru jechuudha. Kanatu jira dandeegutti kana. Galatoomii Jaalboonaa eegaanis nutis argaa jirra gara sooshaal miidiyaatiin keessattuu naannoo Salaalee keessattis hawaasni waraanni fi hawaasni walitti dhufanii yeroo isaan waliin dheechisan argaa jirra. Dirreen bilisa ta'ee bakka itti argamu. Akkasumatti Shawaa Lixaa keessatti naannoo Jaajjitii fi Geedoo jala guutummaan guutuu baadiyyaa keessa akka waraanni bilisummaa Oromoo to'annoo isaa jala oolchee jiru odeeffannoo qabna. Hawaasarraa hawaasni akkaataa nu ibsetti waraana amma waraanni dhufee waraana wajjin jirra kan jedhu odeeffannoo qabna. Atillee kaastee jirta gara aanaa callee jechuun naannoo Baabbichaa fi akkasumatti gara Waayuutiin wal qabatee kan jiru. Kana keessa waraanni keenya guutummaan guututti alaabaa dhaabee jira baadiyyaa keessa kan jedhamu jira. Kunoo hangamii irraa quba qabdaa yoo irraa quba qabaanne rakkoon qabu jechuudha. Dhugaa guutummaan guutuutti baadiyyoota gandoota magaalota Oromiyaa keessa jiran harki dhibba keessaa harki 85 ol to'annoo waraana bilisummaa Oromoo harka akka jiru tuni ana miti uummata ragaadha jechuudha. Akka warri sobaan odeessaf hin jiranii jedhanii haasa'an sana osoo hin taane jiraachuu keenya hojii keenyatu mul'isa. Kaattisi torbee darbe keessa jechuudha guyyaa 2-3 dura guyyaa guutuu itti seenuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kallattii afuriin buqqisee reeshina adda addaa kutuun sochiilee garaagaraa dhoobuudhaan guutummaatti sirna mootummicha achi olsuun to'annoo isaa jala akka oolfate uummanni lafa sanaa ragaa ba'uu danda'a jechuudha. Kana callee kanatti jettu gandoota sana guutummaatti alaabaa isaa fannifatee jaarsa biyyaa wal bulchuu caasaa baawwatii wal bulchuu isa kana hundeeffatee uummanni keenya karaa nagaaf tasgabbii ta'e naannoo jiraatu keessatti gara boqonnaa haaraatti ce'eera jechuudha. Gaafa isiin immoo sochii xiqqoo tokko yookaan immoo amala abbaa irrummaa sana agarsiisuuf uummata keessa sochootu har'a waraana isaa cinaa dhaabachuudhaan odeeffannoo qabatamaa waraana isaatti kennuun uummanni keenya lolaaf waraana isaa akka malee ijaaruu akka jiru uummatichi naannoo sanaa ragaadha jechuudha. Kana bahu gala dhoowwamee jira. Mootummaan abdii kutannaa keessa jirtu mootummaan unkutooftuun yookaan immoo faashistii abbaa irree Abiyyi Ahmadiin durfamu kuni uummata nagaa isin deeggartoota maaliiti isin sababa oromummaa isaati qabee mana hidhaa geessuudhaan guyyaa yoo hidhee halkan baasee ajjeesuu nama tokko miti lama miti waggaa 10-15 ta'ee miti ijoollee waggaa 6 dabalatee haga jaarsa waggaa 85tti mana hidhaatti sadarkaa qabatanitti namni inni jiru sulaafuu gara qawweetti dhufeera dhalaadhaanii tokko osoo nambisiin guutummaa mana hidhaatti bu'uuraa dadhabaa kana inni achi laatee immoo halkan ajjeesee bula reeffa fudhannaa dhoowwa haati akka kana abdii kutannaa irraan kaka'e dalaguu jira. Mana uummataa sadarkaa lakkoofsaan sitti himuu hin danda'u jechuudha. Onoota akka dirree hin qinne jibaat shanan jechuudha. Ana amboo, ana ilfataa, ana cobii, ana kaachisii, ana hedduu isaa giddugala Oromiyaa kana keessa jiru mana lakkoofsaan sitti himuu hin dandeenye ibiddaan gubbataa ture jechuudha. Harkuma sarraa mana maatii durumaa eenyu akka ta'e
hubachuu baadhu maqaan isaa Durumaa jedhamu nama ayyaana yookaan immoo galma mataa isaa qabaatee waaqa sagadee jiraatu ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti yookaan immoo ati Oromoodha jechuudhaan mana jireenyaa isaa dabalatee mana galma inni itti waaqeffatu ibiddaan gubanii caccabsanii du'aaf jiraa hanqisan guyyaa har'aa sa'aatii 8tti eessa buutee isaallee ukkaamsanii jiru jechuudha nama kana. Nama umurii waggaa 80. Abdii kutannaarraan kan ta'e sirna kana dalaguu jira. Nu garuu waraanni bilisummaa Oromoo inni kun inuma irree keenya cimsuu cinaatti abdii kutannoo nutti horiidhaan lafa galma yaadame gahuudhaaf nu ariifachiisaa nu saffisiisaa kan jiru ta'uu asumaan hubatamaa jechuudha. Baay'ee galatoomi odeeffannoo kee kanarratti dabalata odeeffannoo nuti kaleessa akka oduutti gabaafne naannoo ammayyaa keessaas akkasumatti waraanni bilchiginnaa guyyaa saafadhaanii gara mana 5 ol kan gubee fi namoota warra mana sanaa ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiranii kan jedhuuni uummata duratti kan gubee nu dhaqqabee jira. Oduudhaan illee gabaasnee jirra. Isa kanaaf iyyuu atillee waanuma kanadha kan kaasaa jirtu. Haa ta'uti garuu warri bilchiginnaa yeroo isaan gabbahanii dubbatan waraana bilisummaa Oromootitu mana namaa gubaa, waraana bilisummaa Oromootitu qabeenya namaa saamaa jechaa jiru. Abdii kutannaa kanarraan amma mootummaan gamtooman hundinuu waraana dhaabadhaa jechaa jiran. Waraana dhaabatii ta'a mari'adhaadhaa jechaa jiran. Isaan immoo yeroo ammaa kana keessatti diroonii kaasanii kaaba Oromiyaa fi kaaba Tigraay irratti akka malee haleellaa xiyyaaraa geessaa jiran. Isa kanaan wal qabatee gara fuulduraatti yoo Tigraay irraa as deebi'an gara Oromiyaatti dirooniidhaan uummata keenya kanaaf yookaan isiniin dirooniidhaan akka isaan rukutan beekamaadha. Isa kanaaf uummata keenyaaf maal dhaamuu qabdu yookaan immoo qabsoon kun akkamittiin jabaatee itti fufee otoo isaan xiyyaarri kun ka'uu bakka hin dandeenyetti akkamittiin taasifamuu danda'a kan jedhuu fi mee kanarratti gadi fageenyan keessattuu wanni xiyyaaraa kun gara Oromiyaatti yoo as deebi'e balaa guddaa fida waan ta'eef gama tokkoon beelatu jira, gama tokkoon buqqaatitu jira. Sabaaf sablammii Oromoo irratti buqqaasanii qindeessanii Oromoo gara lixa Oromiyaatiin buqqisaa jiru, ajjeesaa jiru. Isa kanaaf bifa kamiin wanti kun saffisaan xumura argachuu danda'a. Mootummaan kun immoo yoo waamanis hin waachaa hin jiru mootummaa gamtooman akkasumatti Ameerikaanis United Nations akkasumatti Union Awurooppaanis waraana dhaabi yoo jedhaniin arumaayyuu itti fufee xiyyaara nama fixaa jira. Isa kanaaf akkamitti ilaaltu haala kana akkamittiin saffisa argachuu danda'a jettanii yaaddu? Nuti gama keenya wanti nuti ilaallu mootummaan abbaa irree waan nagaa hojjetee hin beekus hojjechuus hin fedhan qabu jechuudha. Suni gaafa kufaatii mootummichaa argisiisu uummata nagaa nama waggaa 6 nama waggaa 18 nama waggaa 80 osoo hin jenne dhala namaa akka ta'e kan koloneeffate sana julmaan yeroo inni fixutu ragaadha jechuudha. Kufaatiin mootummaa kanaa kan agarsiisu kana caala wanti ibsu tokkollee hin jiru. Yeroonni nama waggaa 85 fincaanuu manaa bahee fincaa'uu hin dandeenye ati deeggaraadha. Ati loltuudha jedhee nama itillee irra ciisu ol deebi'ee ajjeesu. Qabee humnaan haalgaan baachisee mana keessatti achitti ajjeesu kun abdii kutannaa yookaan immoo kufaatii mootummichaa kan ibsudha. Diroonii maalii kan jedhu akka mootummichi diroonii qabus xiyyaara lolaa akka inni qabus uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka sana kaleessa tolchee bareechee gaafa garbuumanii gaafa kiyyoo kolonii kana jalatti kufu asiinan yookaan immoo ciisee firaashiila ciiseetan akka ilmoo sanaatti tola bilisummaa argadhaa osoo hin taane wal aansoo cimaan akka jiru beekna. Ajjeefnee diina keenya du'uu feena. Dhaloonni garuu amma jiru kun sirna mootummaa kanaa dhaloota dhaachisuu osoo hin taane ofirraa buqqisnee dhaloota bilisummaatti guddinaadha dhaadannoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a qabu. Kanaaf diroonii miti yoo barbaachisaa ta'e waan dachee kanaaf samii kana walitti gooluyyuu fide sirna impaayirummaa kana nurra tursuu yookaan nurra bubbulchuu hin danda'u. Guutummaa biyyittiitu badee yookaan immoo dhabamee dirree onaa taa'ati malee mootummichis gonkumayyuu deebi'ee akka durii sanatti socho'u warraaquu hin danda'u. Suni gad fageessinee dubbanna. Dhaloonni amma jiru dhaloota hubataadha. Dhaloota seenaa beeku. Biiltaa ishii maali ishii waan ishiin achiddu tokkollee hin jiru. Kilaashuma isaatiin xarageetti yeroo inni irraa booji'ee deebi'ee isuma ittiin lolee sirna isaa laamsheessitu mul'ataadha jechuudha. Yeroo inni jedhanii maqaa isaan ittiin of waaman yookaan immoo ittiin of dhaadheessan sirni abbaa irrummaa suni wanni ittiin inni yookaan immoo jijjiirama aangoo isaa dheereffatu tokko jiru. Garuu qabeenya miidhuu danda'a.
Qabeenya irrallee miidhaadhuma jira. Gabaa bahee namni waa daldalachuutti hin jiru. Namni wal keessa bahee galuutti hin jiru. Uummatichi manarraa buqqa'ee yeroo inni bosonatti xiqqaa'u. Manarraa buqqa'ee bosonatti xiqqaa'u qofa osoo hin taane buqqa'ee yeroo inni godaanu. Dachiin akka kana yeroo Oromiyaa keessatti mul'atu hin jiraa jechuudha. Kanaafiyyuu yaaddoo sanaa miti. Uummanni keenya garuu gara sirna kana buqqisuutti xiyyeeffachuu abbaan wareegame bilisummaan tola dhufu jiru dhiiga dhangalaasanii lafee cabsanii wareegamaaf qopheessanii biyya ofiitiin waardiyaa dhaabbatu. Kanaaf akka qopheessee uummanni keenya keessaaf ala jiru sirna kana ofirraa gabaabsuutu furmaata. Kaabarratti lolee, kibbarratti lolee, dhiirratti lolee kan jedhu hin jiru. Guutummaa Oromoo irratti duula banee jira mootummaan abbaa irree kuni. Guutummaan Oromoo immoo duula kana ofirraa xalachuuf jiraatti sirna kana hundeen buqqisuuf tattaafachuu dirqama qabaa qophaa'us dirqama qabaa waan dhaamsa gootanii gama kiyyaa. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa akkumaatu jette uummanni Oromoof qopheessuu qabaa jette. Egaa qophii kana gubbaa irratti akkaataa warri abdii kutate kun akka propagaandaa isaan haasa'antu jira. Mee haalli isaan yerootti artistoota gabbaasanii sirbisiisaa jiranii balleessii dhabamsiisii jechaa jiru. Wanti kun siyaasan isaan gama miidiyaatiin yookaan immoo gama televezyiiniitiin oofan kunii fi siyaasan lafarra jiru baay'ee walirraa fagoodha. Uummanni ni argaa jechuudha. Isa kanaaf yeroo isaan artistoota baay'ee kan fakkeenyaaf kanaan dura uummata biratti jaalatama qabaachaa turan as baasanii Itoophiyaadhaa fi situ Itoophiyaa ijaaree jedhanii uummata keenya afaan faajjii ijoolleen Oromoo sababii kanaan kan umrii isaanii waggaa 18 gadi deemanii biyya hin beekne keessatti afaan hin beekne keessatti aadaa hin beekne keessatti wareegama qaalii kaffalaa jiru. Warri irraa hafan boohanii mimmaan harcaasanii ijoollee waa takka kan hin beekne karaa irraa qabanii akka isaan guuranii gara kaaba Itoophiyaatti ergaa jirantu jira. Warroonni abbootii gadaa kanaan dura waraana bilisummaa Oromootiin qawwee lafa kaa'a lolli dhiigni akka ijoollee keenya akka dhangala'u hin barbaannu warri jechaa ture. Ijoolleen waggaa 15 waggaa 14 waggaa 16 yeroo dhaqanii naannoo Amaaraa keessatti gama tokkoon waraana faannoo Amaaratu ijoollee kana fixaa jira. Fuulduraan immoo TPLFtu fixaa jira. Hanga TPLF irraa haftee ka harka isaanii buute ijoollee kana argaa jirra. Isa kanaaf wanti abdii kutannaan kun uummanni Oromoo warri maanguddoota biyyaa abbootii amantaa ofiin jedhanii bahanii lallabaa turan sun dhimmi ijoollee kana maaliif isaan ittiin dhagaamne akka waraana bilisummaa Oromootti uummata Oromootiin maal jettu isin dhaamsa maalii dhaamtu ijoollee waa takka hin beekne yeroo isaan akkasittiin dhumaa jiran kana isin uummata kanaaf wareegama kafalaa jirtan kanaaf mee yaadni keessan maali akka waraana bilisummaa Oromootti? Suni jalqabuma irratti kan weellistoota irraa yoon ka'u weellistoonni Oromiyaa keessa akka lamatu jiru. Akki tokko warra eenyummaa saba isaanii akkamittiin kiyyoo impaayera Itoophiyaa yookaan immoo kolonii garbummaa kana jiru achi keessaa baasuun danda'ama. Sagalee uummata kanaa dhageessisuu dandeenya jedhanii lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne lubbuu qaalii kennanii dhaabatan weellistoonni akka kanaa jiru. Weellistoota maqaa weellistoota kana gonfatanii asmaarii ka jedhan kan abbumti arge birrii yookaan immoo waan dantaa mataa isaa garaacha isaatiif taatu itti kennee akkan jedhe sanan jedhutu jiru jechuudha. Isaan kana weellistoota jennee ilaallu. Asmaarii yookaan immoo warra kajeella mana haraqee irra yaadu mana raqaa jechuudha. Warra kana gara uummata Oromootti harkisuu osoo hin taane achi dhuftee isheetiyyuu warra akkasii jechuudha. Warri kunii weellistoota Oromoo wajjin wal bukkee madaachisuu hin dandeenye. Weellistoota Oromoo kataate warra abbaa irrummaa kana yookaan immoo sirna amma uummata keenya irra jiru kana akkamii jedhanii adda baasanii seenaa uummata Oromoo hubatan isaan kun har'allee jiru. Asmaaronni sun garuu asmaarii warri jedhaman sun garuu warri gara itti toltetti sirban sun har'allee weellistoota sirna abbaa irrummaa warri ta'an kun maalinnatii bilisummaa garbummaa warri adda baasanii maqaa weellisaa kana gonfachuudhaan ijoollee Oromoo waggaa 18 gadi daa'ima kichuu kana daangaa biyya keenyaa eenyaa Itoophiyaa naate simee gaadha koo maal jedhanii darbii keessa akkaataa kanaan sirbaa turan sana
har'allee sirba akka kasii kanatti dhimma bahuudhaan ijoollee Oromoo kana guuranii gara kaaba Itoophiyaatti yeroo funaanan hedduu isaa argaa ture. Ijoolleen kun aarsaa hin taane kaffalaa jirti jechuudha. Kanaaf dhaamsi nuti dhaannuuf yoo taafe kaleessas moonaan qabsoo bilisummaa Oromoo banaadha. Biyya keessaniif qabsaa, biyya keessaniif dhaabadhaa, saba keessaniif waardiyyaa ta'a. Aarsaa hin taane hin kaffaliinaa. Eenyuuf wareegamta, eenyuuf duuta. Mootummaan amma jiru kun mootummaa eenyu ta'uu adda baafatu. Dhaabattu, hubattu, dhaloota jaarraa 21ffaa ta'ii jedhee dhaamsa koo kana nama gurra qabuuf dhaamaa jechuudha waan qabu. Malee jijjiiramni kaaba Itoophiyaatti uummanni Oromoo lolee fidatu tokko illee jiru. Walumaa galatti yaada bilchaataa, yaada miidhagaa nuu kennitee hedduu galatoomi. Mee kanumaa wal qabatee gaa uummanni keenya irra caalu immoo gara keessanitti dhufee leenjifamee bahaa jira. Kuni waan hedduu nama gammachiisu. Gara waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaan bakka adda addaarraa sadarkaa olaanu waraanni baay'ee ol guddachaa jira. Garuu biltsiginnaan gama tokkoonii amma waraanni harka kennatefaa jira jedhanii kan isaan haasa'antu jira. Isa kanaaf waraanni warri kanaan dura piippiin ijaaranii yookaan immoo abiyyiin hoogganaman dirree Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti kan isaan gurmaa'anii jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldaaluudhaaf yookaan immoo uummata Oromoo fanfaajjessuudhaaf wanni isaan gochaa jiranii jira. Isa kanarraa maal jettuun namoota amma galanii jedhanii gara sooshaal miidiyaatiin wandoo jedhan kun waraana bilisummaa Oromoo keessa warra turanii nuti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo jalqabaaf achirratti argaa miidiyaa sanirratti arge malee argeen beeku. Isa kanaaf isinirraa immoo hawaasni Oromoos dhagahee waan kana akka afaan hin faajjofnee fi yeroo ammaa kana keessattuu sa'aatii duwwaa mootummaa jigee burquqee kan addunyaan jibbee kan ollaan jibbee kan uummanni jibbee balbala itti cufate kana keessatti waraanni harka kennatu ni jiraayii kan jedhuu fi kanarratti yaada keessanii akka waraana bilisummaa Oromootti yoo nu ibsitan gaariidha jaalboona. Kana gantuun hin dhabamtu. Gantuun aga dhumaa garboobbataatti yookaan immoo amma xumura garbummaatti gantuun hin dhabamu. Maal jennaan lo'ees moonaa qabsoo seenuu danda'a. Aga dantaa isaatti hin guuttatu yookaan immoo fedhii dhuunfaa isaa keessa dalagatu guyyaa dheeraa fudhatee dirqama yeroo gabaabaa fudhatee dhufuu danda'a. Isaan kun ganuu danda'u. Warra kana immoo mootummaan siyaasaa akkuma biyyetti piroopaagaandaaf itti fayyadamuuf nama dhiigaan Oromoo taate loosee moonaa qabsoo seenuu danda'a. Yeroo galan garuu akkaataa waraana bilisummaa Oromoo keessaa maan ta'an jedhee haasa'uu danda'a. Sanaaf gurra hin qabnu nuti. Kan gurra itti qabnu eenyummaa Oromummaa keenyaaf eenyummaa Oromiyaatiif warra qabsoo gaggeessan aganni filaa kaayyoon sun ta'e imaanaan kaleessa uummanni itti kennate sun ta'e hojjetutti inni jaalaa waliin qabsoofna. Gaafa inni qabsoo keessaa galee maagantee jennee ikkaasa'uu osoo hin taane waan inni hojjetaa deemu sanarratti kaayyeffannee nuti dalagaa sana karaa inni ittiin seenin hojjechuuf deemu sana cufuun dirqama taatee jechuudha. Fakkeenyaaf addammaa kan naasofsiisuu deemtu waan akka goollichaa kana nama fakkeenya qabda jechuudha. Goollicha jechuun nama mataa maraa fi jireenya isaa keessattuu dhukkuba mataa qabu waardiyaa yeroo dheeraa eegaa ture dhumarra dhaabbii yaalaaf hospitaalatti hojjete maraasaa karaarraa qabatanii gantaa mataa isaas waan tokko guutanii fi dhiqqina maannaan kana baasanii kololaaf itti fayyadaman akka waan waraanni galee kaasa'u jechuudha. Sun nam tokko galee kaayyoo sanatu galee osoo hin taane namatu gane. Galee gantuudha sun waan biraarraa haasa'an hin qabu. Kanaafiyyuu akkanatti hubana. Gara fuulduraatti ta'u maal ta'uu qabaa kan jedhu eenyummaa sabaas eenyummaa biyyasaaf kan qabsoo geggeessu gad bahe murannoof kutannoodhaan abaluutu akkas ta'e eenyutu akkana ta'e opiidiyoon miidiyaatti baatee ala aktu sana osoo hin ta'in kaayyoo ganama gootota irraa fuudhee imaanaa Laggasaa Waggiifaa, imaanaa Magarsaa Bariifaa, imaanaa gootota kaleessaa maqaa lakkaa'eessitu isaan kana qabate sana irbuu isaaniif seene sana fudhatee galmaan ga'utu furmaata malee olola opiidiyoon haasaa ooltu akka olola hiitiif uummanni Oromootu hin jiru lafa. Oromoo maqaa Oromummaayyu nurraa mulqitee turte opiidiyoo yookaan bilbilinaa paartiin kunni gaafa Amaarri dhufuusi Amaaraa fe'ata. Gaafa Tigiree dhufuusi Tigiree fe'ata. Kaleessa gaafa irreecha ijoollee Oromoo 700 kan fitaa ture Tigiree jedhanii haasan. Tigireen maalinnati Oromoo kan ishiin ittiin barteeru karaa bilbilinaa paartii. Warri gaafa nan wiizisaa ture isaan. Har'allee gaafa Amaarri dhufu immoo kan Amaara wajjin
Amara farda ta'ee uummata Oromoo lafaa duguugsisaa jiru liyyuu ayilii Amaaraa fidee uummata Oromoo keessa naqee mana irratti gubsiisaa jiru ajjeesisaa hiisisaa gudeedaa jiru oppiidiyoodha jedhee fudhadha jechuudha. Maaliif farda nafxanyaa taate kanaaf gurra ittiin nafxanyaa dhaggeeffadhu yookaan immoo oduushiin odeessitu kun maal fakkaata jedhee irratti haasa'uun na saalfachiisa jechuudha. Gita kee wajjin yoo haasofte bareeda malee kuni horii midhaan nyaatu jechuudha. Nama jedhu warra biqilaa kanaan nama jedhee tilmaamu maaliif horii midhaan nyaata jechuudha. Maaliif namarraa wanti adda isa godhu horii yaaduu danda'uudhaan mataa yaadu of keessaa baqachiisuudha. Maaliif qabdii isheen nyaachuu aga jirtutti garaa itti guddisuu garaa isaanii kunnoo agartee akka tasaabiitti konkolaataa walakkisu sanaatti garasitti bukkeetti olaalan sanaaf malee eenyummaa sabaa eenyummaa biyyaa akka jedhurraa bahanii garaa isaanii bula bahanii waan isaanii irratti ta'uun guddoo hin feesisu. Baay'ee galatoomii jaalboona. Egaa mee waraanni keenya akkumaatuu jette kaayyoo qabaa kaayyoo isaatiif kan manaa bahee kaayyoo isaatiif kan wareegamaa jiru miindaan qabu miindaan isaa kaayyoo isaati miindaan isaa bilisummaadha miindaan isaa walabummaadha. Kana uummanni Oromoo hin beeka sirriitti tolchee nutis akka miidiyaatti yeroo yerootti jala deemnee gabaasaa turre. Haa ta'uutii waraana kana keessatti lola hedduutu gaggeeffamaa jira. Lola kanarratti yeroo isin waraana kana boojitan nyaata isin kennitanii fi huccuus waan qabdan ofirraa baastanii itti kennitan yeroo isin akka yaalatti illee yaalaa jirtan viidiyoodhaan illee suuraadhaan illee ragaalee hedduutu nu bira jira. Kana garuu faallaa kana waraanni mootummaa impaayera Itoophiyaa yeroo nama booji'aman keessattuu warra TDF kana yeroo qaban karaa warri faannoo kun akkasumatti gara lixa Oromiyaatiin uummata hawaasa meeshaa malayyii yookaan immoo warra mana isaa jiraatu yeroo isaan gachiibsanii akka horiitti qalan argina. Yeroo isaanii waraana kun fakkeenyaaf kibba Oromiyaa irratti ijoollee lamaan qabanii yeroo isaan ijoollee kana rasaasa itti roobsanii hin duune jedhanii du'aallee kan isaan sodaatanii irraa fagaatanii itti siquu dadhabanii kan isaan akkasittiin ajjeesantu jira. Garuu waraanni isaanii yeroo qabamu immoo kan imimmaan harcaasee boo'u malee kan tokkollee dhaabbatee kaayyoo kanaafan seene yookaan immoo itti amanee tan seene jedhee nama dhaabbatee konoreela isaaniitii fi akkasumatti shaalaqaa isaaniitti irraa kaasee tokko argaa hin jirru. Inni kun maal inni garaagarummaan akka seera addunyaatti booji'amaa bifa saniin ajjeesuun waan waraanarraa eeggamu yoo immoo waraanarraa hin eeggamne ta'e biyyi kun garamitti deemaa jirti. Hireen uummata kanaa yookaan sabaaf sablammii kanaa maal fakkaata kan jedhuu fi kanarratti yaada isin qabdanii akka waraana bilisummaa Oromootti otoo nu ibsitanii namoota isin bira jiranillee ragaa qabatamaa wajjiniin akkaataa isin itti qabaa jirtan akkaataa isin itti simachaa jirtan isa kanallee uummata Oromoof yoo ibsitan akkaataa isaan itti immoo waraana bilisummaa Oromoo ibsaa jiran uummata saamaa nama gudeedaa nama qalaa kan isaan jechaa jiranii miidiyaa irratti propagaandaa oofan fi faallaa saammoo kan isaan ofii isaaniitiin viidiyoodhaan waraabanii agarsiisan sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtan. Yeroo viidiyoo sana argitan maal sun dhagahame uummata Oromoof immoo dhaamsa maalii qabdu kan jedhu irratti yaada kee bal'isiitti nu ibsi kana. Nuti gabaabumatti mootummaa kana mootummaa jennee kan ilaaluu hin dandeenye keessaa inni guddaan maqaa mootummaa maquma yookaan immoo akka simbooliitti ilaaluu kan hin dandeenye mootummaa guyyaatti sobaa oolu mootummaa jennee ilaaluu hin dandeenye. Maaf jennaan waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyoof bahe eenyummaa saba isaatiif bahe mindaa hin qabu. Qorraan gubatee dheebuunis gubatee beeluun gubatee deemsa afaanni gubatee lafa namni konkolaataan dadhabee xiyyaaraan deemu miilaan deemee dachee Oromiyaa kana keessatti lolu gaafa madaa'e dhadhuun nama madaa'e jedhee osoo wanni tokko dimatiin qatiin isaa gad dhangala'u kalafeen isaa faca'atee jirtu martoo harkaa qabu madaasa sana hidhatee kaayyoo isaa galmaa ga'uuf itti fiigu waraana akka kanaa kana waraana maaliiti waraana eenyuuti jedhee olii gad maqaa fuudhee afarsu guri mataan fayyaa natti fakkaatu nama nagaa natti fakkaatu jechuudhaan akka kiyyan garuu nu eenyummaa biyya keenyaaf saba keenyaaf akkuma jalqabarra deddeebi'ee waan kana kaasu qabsoo gaggeessaa jirru gaafa sirna mootummaa kana keessaa ijoollee kana boojinu yookaan immoo lola keessattis haa ta'u dhufaniis akka kennatan haa ta'u innaa dhufan hundaaf dhaaqnee garaaf dhaaqnee maaliidhaaf dhaaqnee jedhanii haa ta'u. Eega kanaafis taate sanaafis taate har'a garuu hubadhu waan kana jira jennaan tole
bareedaadha. Viidiyoodhaanis suuraanis sin agarsiisuu hin dandeenye jechuudha. Biyya keenyaaf qabsoo humna dogoggorree irraa hubannoo dhabnee irra warra jedhan moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti daballee waliin sirna abbaa irree kana wal'aansoo qabuutti jirra. Kamadaan illee yaaluutti jirra. Lola keessa kan booji'aman nyaata ofii qabnu laannee fi bishaan ofii qabnu baannee fi kamaatitti deebi'uu malu deebinneerra. Ragaa qabatamaa qabna. Ani immoo isin faana lola kaleessa hubannoo dhabeen hawaasa koo irraa bahee hawaasa koo miidhaa ture jedhu immoo waliin deebinee loluu jirra. Ragaa qabatamaa qabna. Kanaafuu waan akka kanaa kana jira. Warri immoo gaafa booji'aman haadhan qabu akka han qabu hubadhee miti humnaan na fidanii mana fuulii na qabanii mana bunaatii na qabanii karaarraa na qabanii humnaan na fidan waan qawweetuun beeku madaana lalanii fidaana miratii goorgisii maal waan meeqa haasawaa jechuudha kun waraabbii isaanii kadhagaa oolchan. Kana nuti waraana jennee ilaallachuudha. Rakkoo hawaasa kanaa furuu ka danda'amu namni gurra qabu waan mootummaan amma gochaa jiru kana dhaga'ee yoo ija qabaate immoo argee hubatee maaltu falaa jedhee ofiisaatii gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhufuutu falaa jedhee lafa kaa'aa malee sirni mootummaan haasa'u dhugaa fakkeessee maal ta'ee miidiyaatti ba'ee miidiyaa harka isaanii jira lallabaa oolu kana jedhee ani haasa'uun jalqaba sii kaaseedha natti ulfaata jechuudha. Maaliif dhugaa hin dubbatan kaa dhugaan hin jiru biyyi keessa kanatu jirti. Kana aga kun jirutti immoo wanni hawaasa keenya irratti deemu waan qajeelaa osoo hin taane waan ilmaayyuu aga duraa caala jabaataa ture garbummaa gita hin qabne ta'uu isaa ifaan irratti mul'ataadha. Kanaaf falli jirtu umurii garboonfataa kanaa gabaabsuu kan dandeenyu gurra inni ittiin odeessaa oolu sana dhaggeeffachuu dhiibee sirna kana buqqisuuf socho'uutu furmaataa naanta kooti kan qaba. Galatoomii Jaalboonaa meegaa amma waa hundumayyuu atuu sirriitti miidhagsitee lafa keessee jirta. Akkaataa isaan ittiin uummata qalan kana waraanni kun fi mana hidhaa keessaa baasanii nama ajjeesan kana hundumayyuu kun haala namni irraa dubbachuu hin dandeenye siyaasaa gadi bu'aa akka inni ta'e mirkaneessitee jirta. Hedduu galatoomii. Mee amma gara deeggarsa waraana bilisummaa Oromootti yoo dhufnu fakkeenyaaf warri TDF kun deeggarsa guddaa kan isaan argachaa jiran uummata isaaniitirraayi. Akkuma argaa jirtu ulaan gama hundaanuu itti cufamee jira. Kara bahanii kara waa seenuu fi kara waa galuuf hin qabu. Ammoo keenya waraanni bilisummaa Oromoo bifa TDF ittiin gargaaramaa jiru kana Oromoo miliyoonni 50 hanga 60tti tilmaamamu kun waan gahaa ta'e waraana bilisummaa Oromooti. Dhiyeessaa jira akka hawaasatti wanni dhiyaatee waraanni kun kan durii caala ittiin jabaatee gara fuulduraatti deemuu danda'u. Biyyi kun yoo jigdellee biyya kana of harkatti galfatee akka qabsoon kun kanaan dura bara 2018 irratti uummata Oromoo harkaa butame akka hin butamneef tumsi uummanni Oromoo gochaa jiru maal fakkaata? Inni biyya alaa jiruuf inni biyya keessa jiru. Inni warri dhufee isinitti dabalamaa jiru lubbuu isaanii kennuudhaaf of wareeganii dhufaa jiran gama dinagdeetiin gahaatu jira waan gahaatu deemaa jira. Isa kana yoo gahaa ta'uu baate kana caala akkamittiin daran finiisuu dandeenya? Akkamitti uummanni kun ijaaramee kana caala waraana kanaaf dhiyeessii waraanni kun barbaadu nyaata dhugaatii ta'ee akkasumatti rasaasa ta'ee kanaafi gahaadha. Yoo gahaa ta'uu baate immoo yoom akkamittiin akka ta'uu danda'u yoo irraan ibsite baay'ee gaariidha jedhee yaada. Waanumatti sochii uummanni keenya gochaa jiru tumsa qabsoo bilisummaa Oromootiif dogoggora seenaa kaleessa darbee hatamuu yookaan immoo garantaanitti guutamuu qabsoo isaa hubateera jechuudha. Waan baay'ee irraa barateera. Seenaa barachaa karaa dabalatee seenaalee kaleessa guddinaan paartiin yeroo abaa'oon ayyuu duree dabalatee asmaraa irraa galuu kaasee waan ta'aa ture kana yaadaan tasgabbiin hubateera jechuudha. Haasa'u akkam taana kan jedhu qabsoo isaa cinaa dhaabachuu hiriiruu utubuu lakkoofsaan kana jedhee yoo sitti mubaaduu daangaan qabu jechuun barbaada. Akkaatuma kanaan itti fufuu danda'uu qabna. Namuu waan hojjechaa jiru sana hunduma hojjetutti kan waraanas ta'e kan maalis ta'e kan hundayyuu tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo godhu garaan akkuma hojjetaa jirutti amma fiixa ba'umsa isaatti jajjabaachuu qabaan dhaamsa kooti malee wanni kana jedhee ibsu addatti hin jiran akka fakkaatu gama kiyyaan. Hayyee baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa wanni uummata keenya kana wanni kaasee fi
akka TDF kanatti gama miidiyaatiinis amma waraanni kuni keessattuu gaazexeessitoonni miidiyaaleen dhufanii keessa deemanii warra gabaasaa jirantu jiranii kuni deeggarsa uummataa barbaada. Akkasumatti qorichi gahaanis immoo waraana kanaa fi akkuma waraanni lolaa oolu madoonis ni jira. Isa kanaafis wanta gahaa ta'e yoo jiraate waraanni kun immoo humni isaa daran jabaachaa deema kan jedhu fan kaase. Egaa mee kanarratti gara walumaa galatti dhaamsi uummata Oromootiif gara fuulduraatti akkuma dura kaasee wanti bara 2018 kun akka uummata Oromootti hin deebineef waraanni bilisummaa Oromoo hammam qophiirra jira, hammam immoo uummata isaa kan uummannis immoo qophiin uummata irraa argitan maal fakkaata kan jedhuu fi asumarraan immoo dhaamsa kee maayii dhaammadhu waan uummata Oromootti dhaammattu yoo jiraate asumarratti goolabna. Galatooma ammam waraanni bilisummaa Oromoo ka jedhus uummatichi argaa jira. Uummanni keenya maal fakkaatas ka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo arguu jira. Haga duraan jirru sanarratti jabaachuu ka dandeenyu taatee amma gochaa jirru kana daraan jabeeffachuu danda'uu qabna. Waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Waraanni keenya lafa baas ka jiru, dhiyaas ka jiru, giddu galeessas ka jiru, kutaalee Oromiyaa mara keessa ka jiru akkuma kaleessaa rakkoo hamaa yookaan immoo wareegama ulfaataa fudhatee uummata isaatiif lubbuu qaalii yookaan immoo jijjiirraa hin qabne kana kennee socho'aa jiru kana daraan yeroon amma Oromoon qabu kanatti fayyadamee uummata isaa umurii garbummaa kana keessaa akka inni ba'uuf xumura itti gochuu danda'uudhaaf halkanii guyyaa akkuma durii caalayyuu daqiiqaas yeroo sekoondii osoo ittiin kenne hojjechuun salaa uummanni keenyas immoo lafa waraanni keessa hin jiru jabaachuu danda'u qabdu, jabeeffachuu danda'u qabdu. Dhaamsa kootii horaa bulaa deebanaa galatooma. Hayyee hedduu galatoomii jaalboonaa caalumaa. Egaa yeroo yerootti deebinee wal dhaggeeffannaa yookaan immoo wal iyyaafannaa waan waamicha walabummaa News Network dhageessanii dhuftanii fi hedduu galatoomaa isiniin jedha maqaa dhaggeeffattoota walabummaa News Networkitiin yeroo gaarii qabaadhaa. Isinillee yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadha galatooma. Hayyee galatooma. Aya Studio. Barannes mindaan qabnu hardiirra faffacaane kalaa qurxummii taane hirbaata naachaa taane akerroo baraan gubachuu jirra. Baraan maaliif gubanna? Baraan maaliif gubanna? Gabrummaa obbaafanna dandeenya ofirraa finna gabrummaa dadamna harkatti dhumna. Dadam narkatirumna, dadam narkatirumna. Tofta dinni baasanii, kanis biyya baasanii. Beekaa keenya hidhanii, ibiddaan bobeessanii. Ibiddaan bobeessan wayyo. Hiikaa keenya ajjeesanii, bineensa nyaachisanii. Bineensa nyaachisanii, dachii bal'ifatanii.
tooftaa diinni baasanii dachii bal'ifatanii godaanni isa fayyinee sammuurra nu kaanii hayyuun keenya dubbannaan dhiphina yoo jedhanii akkamii waliin teenya jara bineensa kana ofirraa geggeessina qawwee yoo harkaa dabde abbaa koo gachanaafee boonnabdu ilma kee ajjeesanii hayyoorra teechisanii garaan kee maalsi jedha cinaacha maaliin raftaa cinaachi keenya jabaadha ciisuu lafeessi tira abbaa koo bahii baasi gumaa obboleessa koo hawaashis guutegin hoo kibeenis guutegin hoo mormoris guutegin hoo jorroon guuttu seenii guutee rikicha cabsee cirrachaaruu jira beekensi daakecha wallaala noo maal godha wallaala nyaate garaa hayyoo yoo rabbi jedhee gadaan keenya barana hangasi boossisan yaada koo amma boochisna jara hayyoo koo dadiiraa kophaa naaftu na dura qeerroosi waliin jira anaa nyaata dadiira wayyoo yaa garaa dhalaa bineensa manaa yuusuu malla dhibeessin baasu borusi nyaachuun niisu kaayiloliin ni rankaasu dhiira garaatu kaasa amma zidi bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana amma zidi bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana amma zidi bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana amma zidi bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana ubalerrandu bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana amma zidi bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana ilimorrandu bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana amma zidi bakalenji bosona hari hikin dandayu kerron barakana hari hikin dandayu kerron barakana bilisummaa fena ijoolleen barakana bilisummaa fena ijoolleen barakana bilisummaa fena ijoolleen barakana. Erroo kiyya jajjabee kiyyeessa wal garraa erroo kiyya jajjabee kiyyeessa wal garraa erroo kiyya murataa kiyyeessa wal garraa erroo kiyya kutataa kiyyeessa wal garraa
Oromoon hidhachiisi. Qeerroomeen hidhachiisi. Oromoon hidhachiisi. Aya Studio.